Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira akkasuma karaa baankiitiin baankota immoo akkuma jedhe baankii qaqqacareen qabadhee dhufa guyyaa har'aa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Karaa itoophilaakmaarkeettiin immoo biyyoota 20 jechuudha. Akkuma beekamu egaa nagaa waaqayyo isin dhageenye nagaan waaqayyo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechaadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Keessattuu karaa Itoophilaak maarkeettiin daldalaa nu ergu sanii hin dabalee moo hin qannasee jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Ani yoo dabales yoo dabales dabaleen jedha yoo hir'ises hir'isan jedha waan ta'eef maaliif wal bira qabee ilaala waan ta'eef jechuudha. Garaagarummaa isaanii wal bira meeqana har'arree meeqana akka jiru borummoo meeqana akka oolu wal bira qabee ilaala jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan hojjedha wanta qacarraatee guyyaa kalee garuu hin hojjenne guyyaa har'aa jechuudha. Karaa Itoophilaak maarkeettiin baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf guyyaa har'aa biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Karaa biyyoota 20 kana keessa biyyoonni hundumtuu qannasan karaa Itoophilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa guyyaa dheengaddaa baay'ee dabalee ture jechuudha. Guyyaa kalee immoo hin hojjenne guyyaa dheengaddaa dhugaa dubbachuuf baay'ee ol ka'ee ture. Guyyaa har'aa immoo qannasee jira jechuudha. Karaa Itoophilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaadhaan biyyoonni 20 ni qabadhee dhufu biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Ooman riyaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen diinaara, Kuweet diinaara, Joordaan diinaara, Chaayinaa yowaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koronaa, Swiss birankii, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankii Oromiyaatiin immoo biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaara, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 jechaadha. Karaa baankii Oromiyaatiin jechaadha. Egaa akkuma jedhe akkuma dura dubbadhe karaa Itoophilaak maarkeettiin guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Hamma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa Itoophilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa birii 100 fi birii 83 fi saantiima 17 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee qannasee jira ishee guyyaa dheengaddaa birii 100 fi birii 87 ture jechuudha. Salphumatti naannoo birii 5 qannasee jira jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaadhaan jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Oromiyaatiin jechaadha. Birii 100 fi birii 54 fi saantiima 40. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa birii 100 fi birii 32 fi saantiima 75. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa birii 100 fi birii 31 fi saantiima 43. Ooman riyaalli tokko karaa Itoophilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa birii 400 fi birii 76 fi saantiima 21. Duubaa dirhaamiin tokko karaa Itoophilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa birii 49 fi saantiima 87 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biriin Duubaay guyyaa dheengaddaa birii 51 ture jechuudha. Guyyaa har'aa immoo naannoo birii 2 qannasee jira jechuudha. Akkasuma Duubaa dirhaamiin tokko immoo karaa baankii Oromiyaatiin jechaadha. Akkuma dura dubbadhee birii 44 fi saantiima 72. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophilaak maarkeet.com yookaan awwaalaadhaan birii 48 fi saantiima 98 biriin Saawud Arabiyaa riyaalli guyyaa dheengaddaa birii 50 ture jechuudha. Guyyaa har'aa birii 2 qannasee jira jechuudha. Biriin Duubaay biriin Saawudiirree jechaadha. Akkasuma birii Saawudii tokko karaa baankiitiin jechaadha. Baankii Oromiyaatiin akkuma jedhee birii 43 fi saantiima 90. Kan itti aanu baareen diinaarri tokko karaa Itoophilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 85 fi saantiima 10. Kuweet diinaarri tokko karaa Itoophilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 500 fi birii 92 fi saantiima 16 jechuudha. Biriin Kuweet dhugaa dubbachuuf baay'ee qannasee jechuudha. Keessattuu biriin Kuweet naannoo birii 10 qannasee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biriin Kuweet illee baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itoophilaak maarkeettiin biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha.
Kan itti aanu Joordaan diinaarii tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 58 fi saantiba 28. Chaayinaa Yoowwaaniin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 26 fi saantiba 96. Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachan birii 200 fi birii 47 fi saantiba 36. Akkasuma paawundi sterlingiin karaa baankii Oromiyaatiin birii 200 fi birii 8 fi saantiba 11. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaaladhaan birii 200 fi birii 13 fi saantiba 29. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin birii 100 fi birii 82 fi saantiba 48. Koronaan tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 19 fi saantiba 73. Swiss frankiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 33 fi saantiba 98. Turkii liireen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 4 fi saantiba 00 salphumatti turkii liireen guyyaarraa birii 4 jechaadha. Kan itti aanu Israa'el shekeliidha. Israa'el shekeliin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 63 fi saantiba 57. Ijipshaan paawundiin tokko yookaan biriin Ijipti yookaan biriin Gimxi tokko jechuudha. Birii 3 fi saantiba 50 jechuudha karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan birii 3 fi saantiba 50 jechuudha karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan jechuudha. Kan itti aanu Yemen rihaalli tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 76. Hindii ruupiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 1 fi saantiba 96. Paakistaan ruupiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarkeet.com akkuma dura dubbadhee baay'ee qannasee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa gabaabumatti kana fakkaata jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan limneen jirtan immoo jechuudha. Fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara biyya seenaa osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan limneen biriin biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Paawundii Beerut yookaan limneen paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Akka birii Paakistaan akka birii Yemenii jechuudha. Salphumatti birii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Salphumatti isinillee birii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira. Ani maqaa isaa hin dheen garuu hedduutu jiru jechuudha. Salphumatti isin Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan limneen jechaadha. Birii 100 fi birii 83 fi saantiba 17 irra eeggattu jechuudha. Karaa itooblaakmaarkeet yookaan awwaaladhaan yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan limneen jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankiitti yoo ergattan baankii Oromiyaatti yoo ergattan immoo jecha Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Oromiyaatiin birii 100 fi birii 54 fi saantiba 40 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birii biyya sanaa hin ta'u jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin akka walitti deebinutti nagaan naaf tura.